kabaja haadha manaa kee anatu fudhatee jedheen. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti maatii koo biratti ergan baradhee xumuree booda sanaan booddee qabxiin maatirikii kutaa 10ffaa ana jalaa hafee jennaan kolleejjii seeniin waggaa 3 baradheen ergan eebbifamee booda rabbi na gargaaree naannawaa magaalaa Finfinnee dhufeen hojiillee argadheen qacarameen hojjechuu eegalee. Abbaan koo waggoota dheeraatiif hojii barsiisummaa irratti kan bobba'u ta'us haa ta'uutii garuu waggoota 15 as garuu hojii barsiisummaa addaan kutee hojii haati kiyya hojjechaa jirtu babal'isuun madda galii maatii keenyaa gaarii guddaa jireenya keessumattuu baroota dhiyootiin asitti jiraachuun biyya ulfaatti kana keessatti akka aanaa keenyaatti namoota qabeenya qaban ta'anii konkolaataa hojii kan dhakaa fi ashwaa kanneen kana fakkaatan hojjechuu danda'u Siinootiraak kan jedhamu bitataniillee jireenya gaariin kan nu jiraachisan anaa fi obboloota kootiinis kan guddisanidha. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 4 dubartoota 3 fi dhiira 2 kan qaban yeroo ta'u dubartiifis dhiiraafis hangafa ta'een mana keenya keessatti kan hin dhaladhe anadha. Dubartiin hangafaa haadha lammaffaati mana sanaaf jedhu mitire hangan kutaa 10ffaa xumuree mana haadhaaf abbaa koo keessaa bahutti mana sanaaf dhugumatti ani haadha lammataan ture. Haati koo suuqiin guddaa magaala keessa jira. Ganama sa'aatii 2tti baatee galgala sa'aatii 1ttidha gara manaatti deebiti. Booddee immoo babal'achaa dhufee obboloonni koos abbaan koos itti dabalamuun hojiin haati kiyya hojjechuu jalqabde kuni hojii milkaa'inaa haadhaa fi abbaa koo maatii keenyaa ta'e. Ana qofaatu bakka suuqii sanaa hojii suuqii sanaa hin beeku malee obboloonni koo hundi isaanii sirriitti beeku. Magaala keenya guyyaa gabaan jiru obboloonni koos ta'e abbaan koo durillaatii kaasee gara mana barnootaa hin deemanii. Hojiin kiyya kan koo mana keessa waan na ta'eef ana qofaatu barnootarraan hafu. Sababiin isaa immoo gabaan akka ajaa'ibaatti mana keenyatti waan nam'uuf gariin ni gurgura, gariin immoo isa hatu eega, gariin immoo deddeebi'ee meeshaa fida. Haala kanaan mixiin wal qabattee wal gargaartee akkuma laga ceetu maatiidhaan wal gargaarreetii sadarkaa gaariirra geenye. Garaan haadhaa burreedhaa gootas dabeessas ni baataa jedhamitiire. Weellisaa Hacaaluu yeroo geeraru anarratti dhalatee mana keenyaa kan bahe obboleessi keenyi maatii keenya keessatti nama uumameen fakkaatu. Quxisuu koodha haa ta'uutii garuu hojjaanis qaamaanis wanta Hacaaluuf akka hangafaatti mana keessatti ilaalama. Nuti mana keessaa buusuuf bu'aa mana keenyaaf dabaluuf kan hojjennu yeroo ta'u inni garuu faallaa kanaan mana keenya keessatti nama dhaabbatedha. Haga har'aatti illee jireenya saafuu nama rakkisaadha. Ijoollummaa isaatii kaasee ni haataa dhoksee maallaqa gara dabarsaa bakka hin taane bakka haatiif abbaan koo dhaabbadhaan hin jenne deemeeti dhaabbata. Baay'ee rakkisaa jechi jedhu obboleessa kootiin hin ibsu. Ijoollummaa isaatii kaasee baay'ee nama rakkoodha. Har'allee guddatee mana dhaabbatee nama mana isaaf hin taane haati manaansaa guyyaa falkan heerumtee yeroo yartuu kana keessatti nama of kumattu nama boossu maalittan heerumee kan jettudha. Haati koo barnoota kutaa 9tti kan adda kutte taatus haa ta'uutii garuu sammuu haadhaa isheen qabdu namni haadhummaatiin dooktareetii baratee haga ishee hin gahu jireenya ni beekti jechuun isheetiif hin ibsamu. Manni abbaa koo waliin dhaabdes mana nagaadha, mana jaalalaa, mana wal kabajaa, mana itti ofiif miti namni bakkee nagaa argatee deebi'u yoo jiraatan akka isaaniitti jedhamanii mana hawwamudha. Anis ergan baradhee kolleejjii seenee hojiin qabadhee booda
haati koos heerumii kanaan booddee umriin kee gaheeraa dubartiidhaati. Yoo ati seeraan heerumte obboloonni kee kaanis seeraan heerumu seeraan fuudhu. Yoo ati immoo seera malee deemte isaanis seera malee deemu. Of eeggadhuuti nama jaallattu nama kabajju yoon waliin jiraadhe hin gaabbu nama jettutti heerumii. Gaa'illi umrii ofii guutuu waliin waan jiraatamuuf xiyyeeffannoo hubannoo barbaada. Qulqullummaan immoo keessan jiru taanaan rakkinaa fi gadadoo gaddaa fi hammeenyaan kan guutame ta'a jettee na gorsiti. Anis haadha kiyyaan umrii kanatti meeyaa haadha koo natti himi. Akkan waa'ee gaa'ilaa dhagahutti mana kana wanti bakkeetii dhaga'u hin jiru. Jireenya nagaa milkaa'aa abbaa koo waliin akka ati jiraattuutiif ogummaa akkanaa beekumsa akkanaa eebba akkanaa akkamitti argattee jedheen gaafadheeni. Haati kiyyas akkana naan jettee yaa mucaa koo reefu guddattee wanta dubartiin haadha isheerraatii dhagahuu barbaadduuf reefu gurra godhatte naan jettee. Anis maalinni yeroon jedhuuni gaa'illi jalqaba irratti kan barbaadu qulqullummaadha. Namni qulqullummaa malee gaa'ila isaa dhaabbate akka nama cirracha keessatti muka dhaabeeti ni raafama. Dhaabbatee yaada tokkoon deemuu hin danda'u jettee naaf deebiste. Ani immoo maal jechuudha kuni yeroon jedhuuni nama birattis rabbi birattis jaalatamaa kan ta'e kabaja ofii eeguun gaa'ilatti ton seeniin dirqamadha. Namaan yoo sobde eebba boru mana kee seenu kan siif kennu waaqaan sobuu hin dandeessu. Qulqullummaa kee hanga mana gaa'ilaa seentutti eeguu qabda. Kanammoo inni dhiiraas isheen dubartiis kan goote yoo ta'e kanarratti waaqayyoon dabalannaan manni kee mana nagaa ta'a. Gaa'ila keessatti immoo nagaa fi jaalala qabaachuu caalaa wanti caalu tokkollee hin jiru. Bakka nagaaf jaalalli hin jirretti milkiin kamiyyuu otoo kennamee gaa'illi suni gaa'ila muka carrachaa keessaa ta'a jettee naaf deebiste. Yeroo sanatti anatti kan natti dhagahame kabaja durbummaa koon taasagalitti dhabedha. Jaalladheen barbaadeen fedhii godheen itti deemeen utuu hin taane hiriyaa waliin barannu har'a koottu mana barnootaan deemnu hundaafuu maatiin kee sin arganii har'a guyyaan guyyaa gabaatii bakka tokko deemnee ijoollee wayii waliin ni taphannaa ni haasofna naan jette. Anis yaanni isheen naaf dhiyeessite dhugaa gaarii kan na qajeelchu natti fakkaate tole jedheen hiriyaa koo kana dhagaheen faana koo ishee waliin kaase guyyaa toora sa'aa 6 haga sa'aatii 11tti mana kabaja koo itti kenneen bahu keessan oolte. Anaan baay'ee kan na gaafattuu fi gaaffii jaalalaasaa guyyaa guyyaan gurrarra kan na ooftu akka inni naaf maraachuuf gahe kan natti himtu dargaggeessa tokkotu ture. Yeroo sanatti inni kutaa 12ffaa barachaa jira. Hiriyoota isaa waliin mana jireenyaa maatii isaaniin alatti kan kireeffatanii keessatti qayyabatanii ni jira. Achi na fuutee deemtee ofiisii haala mijeessitee fi balbala natti cuftee yeroo dubbiin raawwatu dirqiidhaan ergan gudeedamee booddee maalli kuni waanuma guddaa sitti fakkaate dubartii taatee jaallattee kabaja ishee kan kenniteettu hin jiru. Hundumarraayyuu dhiirri dirqiidhaan qabeeti harkaa fuudhaa. Miira rabbi uumedha waan na ta'eef sanaan booddeetu ijaallattaa gaafatamtee otoo hin taane gaafatteeyyuu miila kee ilmoo dhiiraaf ni bantaa jettee naaf deebiste. Ani hangam mana sana keessaa buutti boo'aa hirqinfachaan ture. Sababiin isaa immoo ijoollummaa kootii kaasee haadhuma kiyya kanatu akkan kabaja kiyya eeggadhu. Hiriyaan dubartiin dargaggeessi umrii kanatti nama goyyomsuu akka inni danda'u tokko jettee jalqabaa kaatee natti himteetti. Baradhee xumureerree kabaja kiyya waliin jiraachuun koo ishee fi shakkii tokkollee hin qabu. Mucaa koo dhala koo akkattiin guddise akkattiin qonxoxadhe akkattiin qimmiiddadhe anatu beeka jettee ollaa fi hiriyoota isheetti illee ni haasofti. Tole jedheen haadha kiyya dhaggeeffachuutiin fufee. Abbaan keessan jalqaba yeroo wal fuunu nama salphaan ture. Barsiisaa waan na ta'eef keessumaa ergansiitiin godhadhee booda dubartoota garaagaraa waliin deemee ciisuu akka inni jalqabe barattoota qabxiidhaan maallaqa xiqqoodhaan goyyomse akka isaan waliin ciisu magaala kana guutuutu beeka. Obboleessi kee kan sirratti aanee dhalatu namaafis waaqaafis rakkisaa kan ta'e kuni bara sana nama dhalatedha. Ani gocha abbaa keessanii hin beeku malee daa'ima lammataa isaaf hin ulfaa'uun ture. Ergan ulfaa'ee garaattiin godhadheeti waa'ee abbaa keessaniin dhagahee kanumarrattiyyuu gaa'ila kiyya dhaabuuf hin ture. Haa ta'uutii garuu maatiin koo hiriyoottansaa balleessaa isaarraatiin ni deebi'a. Kanaan booddee sitti hin deebi'u jechuun nu araarsanii innis kakate eega sanaa mana waaqaatti deebi'ee nama ta'ee gurbaan abaaramaan gadameessa koo keessaa bahee abbaan keessan bakkatti qulqullummaa isaa gatirratti lafa ejjaa ooleeti ana waliin ciisaa ture.
ture. Kanaaf akkana ta'e keessuma ati qulqullummaa keessatti dhalatte ani kabaja kiyyaan abbaa keessanitti heerume. Abbaan keessanis kabaja isaatiin anatti heerume. Atis kunoo karaa hundumaatiin mana keessatti garaa kan nu geessu daa'ima keenya hangafaa kan eebbifamtuu kan taate kanaafidha. Ilmoon Waaqayyo eebbise namaaf kennu ishee akka keetii jettee naaf deebiste. Kanarratti kan hin hubadhe bakka hedduu deemanii sagaagaluu kabaja ofiin alatti gaa'elatti seenuu miti. Balleessaan yeroo ta'eef raawwatan mana ofii hagam jeequ akka inni danda'u ilmaan dhalatan irree nagaa kan hin qabne nagaa kan namaaf hin kennine akka inni ta'e addaan baafadhe. Ammas ittuma fufeen haadha kootiin hin dhagahe. Balleessaa waggaa tokko miti balleessaan guyyaa tokkollee dheekkamsa mana keetti fidee dhufa. Gaafa gaa'elatti seente kallachaan abbaa manaa kee malee nootiin maatii keelleen ilaaliini. Namni atitti heerumtus nootiin kan gammachiisu ta'uu qaba. Amala isaa haala jireenya isaa maatii isaa beekuu qabda. Sababiin isaa immoo namni maatii masaa fakkaataa nama nuti siif hin jaallanne boritti heerumtee gaa'ela yoo dhaabbatte dhuguman siin jedha. Rabbi gaa'ela keetti garaa guutuudhaan sitti hin gammadu. Haadhaaf abbaa kee kabajii isaaniif ajajamii barreeffamni jedhu kanarraatii eegalaa. Nama nuti jaallannetti yoo si kennine garaan keenyi siif ni ciisaa hin dhiphannu naan jettee kanumaan walitti qabuun waa'ee ishee fedhii maatii ishee abbaa keenyatti heerumuu yeroo natti himtu. Barsiisaan namni barate yeroo sanatti ulfina guddaa qaba. Maatiin koo maqaasaa xiqqoo waan beekaniif inni nama barateedha nama hubataadha maatiin isaallee nama gaariidha jechuun na eebbisanii isatti na kennanii jettee naaf deebiste. Kanaan waan baay'ee torban tokkoon barataa'e keessatti leenjii gaa'elaa leenjii jireenyaa eebbifamuu Waaqayyo nama yaadachuu fudhadheen galee. Haa ta'uutii garuu ani akka tasaa guyyaa tokkotti kabaja koo dhabuun koo mana nani gara fuulduraaf jiraadhu eebba akka inni naaf fidee hin dhufne jireenyi koo ulfaataa akka inni ta'e ganamumaa tilmaamuun eegalee. Kana jalaa bahuufis tooftaa tokko fayyadamuuf yaaleen ture. Innis dargaggeessa yeroo sana kabaja kiyyaa fudhate hojiillee qabate asuma naannoo magaalaa Finfinnee waan jiruuf isaatiin quunnameen jaalalaa ijoollummaatiin na waliin eegalee hanga xumuraatti akka na waliin ta'uuf isa waliin haasa'uun jalqabee. Naannoo torbe tokkottis wal arginee waliin haasa'uu eegallee. Haa ta'uutii garuu torbee booddee dhuguma kan nafu na waliin kan jiraatu natti fakkaatee takkaa eenyummaa koo dabarseen waan hin kenneefiif si'a lammataa waliin hin ciise. Haa ta'uutii garuu si'a lammataa erga na waliin ciise anoo lammeeffachuuf jedheen malee duris ta'e amma jaalalli sirraa na qabeeru hin jiru sirraas na qabuu hin danda'u. Jaalallee akkamin jaalladhuun qabaa jedhee naaf deebisee. Abaarsa lammataa deebisee balleessaan jalqabaa dogongorri karaa hiriyaa kootiin dhufe haa dhaabbatu jedheen akka ani hin dhaabneef lammata amma immoo fedhii kootiin deemeetti seeneen gubadheen keessaa ba'ee. Hariiroon keenyi torbee tokko oliin dabarree abdii kutuu dhiiseen yeroo garaa garaatti isa waliin itti fufuuf ammallee yaalii godheera. Haa ta'uutii garuu naaf milkaa'u didee anaan ija isaatiin na arguun iyyuutti ulfaatee naannoo baatii lama bilbilaan kadhachaa tureen nan dhiisee. Ani isaatiin hin kadhadhaa anaan immoo dhiira gara biraatu akkam na kadhata ture. Booddee isan barbaadu kana dhiiseen isa na barbaadu waliin haasa'uun eegalee. Achuma ganda aanaa keenyaa keessatti dhalatee nama guddate maatii kiyyaan illee nama beeku maatiin koollee nama naaf jaallachuu danda'anidha. Hariiroo isa waliin hin eegalee. Dursuma jalqabarratti kabaja akka hin qabne hiriyaa kiyyaatiin akkan ijoollummaatti goyyoomfame isatti haasa'eera. Innis rakkoon qabu anis otoon qulqulluu ta'eera ta'ee sin komadha ture. Amma garuu anis qulqulluu miti. Kanaan booddee isa jirruutiif waliif walaa eegnu jechuun waadaa jalqabaa waliif seenne jaalala waliin eegallee. Baatii 5 jaalala ajaa'ibaa barnoota mana amantaatti daballee waliin dabarsine. Sanaan booddee jaarsi gara maatii kootti ergame cidhaa ajaa'ibaa ta'een mana maatii kootii dhufee na fudhate. Dubartiin kabaja ishee malee heerumuun guyyaatti nama qaanessu yoo jiraate guyyaa gaa'ela ofiitii. Maatiin na guddisan hiriyoonni koo na kabajan dhiigaa uffata adiirra buute guyyaa cidhaa bulee eegaa turanii. Haa ta'uutii garuu ani kabaja kiyya waan hin qabneef homaa wanta gooniirru hin jiru. Haati kiyyas bartee maaliyaan talakoo waan hundumaa diidatti fixxeetii manatti ol galtaa akka ittiin si guddisee akka ittiin mudhii koo hidheen
si gorsaa bahee jettee na komattee gola kanaa kan beeku dubartiidha mitiiree nattis dheekkamtee cubbuu koo hundaatiif gaabbiitti galeeraa ana qofa otoo hin taane abbaan manaa kiyyallee jechuudha. Wal fudhannee mana keenya waliin jiraachuu jalqabnee akka carraa ta'ee abbaan manaa koo baankii waliin liqeeffatee kondominiyeemii nuuf bitee ture sunis gammachuu addaa naaf kenne. Jireenyi keenya bareedaa ta'ee anis yaannii fi gorsi haadha koo garaa koo keessaa sekendii tokkoof illee otoo hin badiin bakka kamitti waaqayyo na qaba isa jedhu caqaseen of eegaa ture. Rabbi nu gargaarees waggaa tokko keessatti mucaa dhiiraa tokko anaa fi abbaan manaa koo arganne. Kana qofaallee otoo hin taane abbaan manaa koo dhaabbataa miti mootummaa keessatti dorgomee Rabbi gargaaree galee mindaa nuti yaanneen qacaramee hojjechuu jalqabee waggaa 7 dura mindaansaa qarshii 200,000 konkolaataa isaaf kennamillee ni qaba. Kanaan liqiin baankii kan mana kondominiyeemii isarra jira ture yeroo gabaabaa keessatti ofirraa kanfalee ofirraatii cufee yeroo turtii waggaa 3 guunnus daa'ima lammaffaan dabaladhee jireenyi keenyi ajaa'iba ture. Akka keenyatti namni jiraatu jira jedheeyyuu hin yaadu. Mana quufaa ollaanis firris yaa'ee ittiin dhumne jireenya ajaa'ibaa jiraannaa. Kaanillee miti namni biyyaa magaala Finfinnee dhufeera taanaan dursa boqochuu yookiin immoo taa'uu kan barbaadu barattoota yuunivarsiitii dabalatee mana keenyadha. Kan jiraatu anaaf abbaa manaa koo fi ijoollee koo 2dha. Hojjettoonni ani mana keessaa qabu garuu 2dha. Hojiin mana keessaas hojjetameen dhimu. Maarree waggaa 3 erga waliin jiraannee booda afooshii namoonni biyya keenyaa walitti gurmaa'anii dhimmoota tokko waliin raawwatan, kan dhukkubsate itti gaafatan, kan hidhame deemanii gaafatan, kan deesseef gargaarsa kan godhan namoonni 200 ol kan irratti hirmaatanitu ture. Abbaan manaa koo walitti qabaa afoosha kanaati. Maarree jaalalleen koo duraas afoosha sana keessa jira. Hundumti keenyiyyuu nama biyya tokkodha mitiire. Guyyaa tokko nama dhaatii wal dhabdeeni abbaa manaa koo fi jaalallee koo duraa waliin afoosha kana keessatti ni uumama. Kunis kan ta'uu danda'e maallaqni walitti qabameeru nyaatameera kan jedhuun jaalalleen koo duraa abbaa manaa koo irratti yeroo ka'udha. Inni immoo maallaqa baatiidhaan isaa ta'u waggaadhaan walitti qabamu ani miindaa baatii tokkoon hin argadha. Wanti natti irratti hin jiru. Manni kunis kan na filate kanuma laaleeti. Maallaqa hin nyaatu jedheeti jechuun yeroo deebisuu fi sanummoo maallaqa keetiin nurratti fokkoruu barbaaddaayii otuu beektee kabaja haadha manaa kee kan fudhate anadha jechuun namoonni biyya keenyaa walitti qabamanii bakka jiranitti abbaa manaa kootiin qaanisee hundumtuu afaan qabatee hangamiyyuu nyaadhu dubartii ani tuffadhedha fuutee waliin jiraattaa jedhee deebisee fi harkaan wal qabatanii namoota biyyaatu walirraatii adda baasee guyyaama sana abbaan manaan koo galgala ijoolleen erga ciisanii booda abaluutiin beektaayii jedhee na gaafate. Jaalallee koo duraa jechuudha. Eeyyeen mucaa obbo Baluu miti jedhee yeroon deebisuu fi beekta kan hin jedhe mucaa biyya keenyaa fi mucaa obbo Baluu ta'uu isaatii isa waliin hariiroo akkamii qabdu ture jedhee na gaafate. Boqoo koo gadiin qabadhee wantan isatti hin dubbadhu wallaalee gaa'ela keessan jira. Akka nani kabaja hin qabne abbaan manaan kooyyuu ni beeka. Haa ta'uutii garuu dhiiraa kabaja koo fudhate baruunsaa baay'ee natti dhaga'ame. Sanarrammoo walga'ii guutuu namootaa keessatti qaaneffamuusaa buleen yeroon dhaga'u baay'ee natti dhaga'ame. Wanti duubatti deebisuu danda'u hin jiru. Wanti hundumtuu gara fuulduraadhaan waggoota darbine waliin jiraachaa har'a geenyeerra. Yeroo sanarraatii kaasee dhagaa jaalala kan jedhamtu saanduqa reeffaatiin mana koo keessaa fudhatamtee kan baate abbaan manaan koo maallaqa isaa fidee natti kennu mindaasaa hamma barbaaddarraa fudhadhu jedhee gara kiyyatti dabarsu narraa fagaachuu na waliin dubbii gaarii waliin qoddachuu kan dhiisee balleessaa koo cubbuu koo hammeenya koo ganamaa kan ta'e beekus wanti hin godhu garuu bitaa natti galee dhiifama si'a 99 gaafadheera. Innis anis bar jireenya akkanaa nan qaba. Haa ta'uutii garuu nama keessatti qaaneffamuun koo eenyu akka ta'e beekuun koo keessa kootii baduu didee miira na dhawwatee ulfinnii fi kabajni kaleessansiif hin qabu na jalaatii badee jechuun ifaaf ifatti natti haasa'e. Waaqni uumaan akka natti araaramuuf kadhachuu jilgeenfachuu bo'uun jalqabee. Haa ta'uutii garuu waaqa biraas furmaatan dhabee ijoolleen koo har'allee torbeetiin gara hospitaalaa fuudheen deemaa. Maallaqni isaa hanga bara darbeetti doolaarri yeroo dabalamaa ture mana yaalaa fira dhukkubsatu akkanatti dhumaa ture. Dhumarratti immoo dhaabbatumti miti mootummaa kun ni yaadattu yoo ta'e mootummaan Ameerikaa gargaarsa yeroo dhaabu miindaa baatii 3 kennee hojiirraatii yeroo isaa
isaan ari'u. Mindaa baatii 3 sanaatiin hojii dhuunfaasaa banatee hojjechuu jalqabe. Walitti bu'iinsi guddaan nu gidduu jiraachuu baatus haa ta'uutii garuu anis ta'e inni kabaja ulfina malee mana tokko keessatti walitti seenuun keenyi eebba, jaalala, gammachuu, tokkummaa, ho'a haadha manaaf abbaa manaa gidduu jiru akka dhabnu nu taasiseera. Tarii dubartiin sagaagaltuuyyuu jireenya gaarii jiraachaa jirti. Maaliif akkana jabeessitee waa'ee kabajaan mana ijaarrachuu haasoftaa nan jechuu ni dandeessu. Haa ta'uutii garuu ofirraas hiriyoota kiyyarraas kan hin beeku tarii jireenya gaarii kan jedhamu uffataa fi warqeedhaan konkolaataa fi manaan kan itti naanna'e miti. Jireenyaa fi manni dhakaa yookiin immoo biyyeerraa akka ijaarame konkolaataan immoo sibiilarraatii akka ijaaramte gaafa jiraatan namaa galaa. Akka namoota ulfinaan mana isaanii ijaarratanii ija kootiin nan arga. Namoonni jireenya jiraatan hin jiranii. Kunoo har'a waggaa 7 gaa'ela keessatti fixeera mitiire. Waamichallee yoo deemne ani karaa biraan baha, inni karaa biraa baha. Warreeni hiriyoonni koo ani beeku immoo akkanuma jireenya hin taane keessatti kufan. Yookiin haati manaa qofaatti dhufti yookiin abbaa manaan qofaatti dhufa. Warreen ulfinaan anis duuba isaanii hin beeku. Gaa'ela dhaabbatan immoo haga har'aatti harka wal qabataniiti waliin kolfaa, waliin haasa'aa, bakka waamaman gahanii deebi'u. Culuqqisii maallaqaan faayamu eebba qulqulluu akka hin taane kan namaaf galu. Gaa'ela dhaabbatanii abbaan manaan dubartii biraatiin shakkamu, haati manaan immoo dhiira gara biraatiin shakkamtudha. Kunis waan baay'eetu jira. Warreen kanaan jiranii garuu hiyyoomanillee hiyyumni isaanii irraatiin beekamu. Hojiirraallee ari'amanii ormi rakkina isaaniin dhagahu. Otuma kolfanii akkamittiin waliin jiraatu otuma jedhamanii manni isaanii yeroo eebbifamu kan hin arge maatii hedduutu jira. Yoo gurra qabaattan na dhagahaa, yoo gurra qabaachuu baattan immoo boruu jireenya akka koo keessa seentanii wanta jiraattan dursitanii beektu. Warreen kabaja keessaniin mana keessan ijaarrachuudhaaf qophooftan Waaqayyo ammayyuu cimsee sinaa eegu. Warreen immoo rakkoon qabu jettanii oliif gadi utaaltan guyyaa tokko gaafa tasgabbaa'uu barbaaddan jireenya keessan amalli isin bartan ilmi dhiiraa isin hammattan akka isin qaanessu isinitti mun barbaada. Erga daa'ima godhatanii erga mana dhaabbatanii hundumtuu utaaluu waan hin feeneef yeroo sana inni fedhii keenyaatiin raawwachaa turre immoo eebba, jaalala, nagaa nu dhawwata. Hanga Waaqayyo fuula isaa deebisee ifama isaatiin mana dhaabbanne yaadatu boqonnaan gaa'ilaa, boqonnaan jireenyaa argachuun dhaabbachuun baay'ee ulfaataadha. Ana qofa otoo hin taane isinis naannoo keessanitti deebi'aatii of ilaalaa. Jireenya dhaabbatame waggaa 5 waggaa 10 booddee ilaalaa. Bu'aan har'arra jiru kan ammaa otoo hin taane kan kaleessa faca'edha. Ana obboleettii keessan naannoo magaalaa Finfinneetii. Rabbi anaa fi namoota akka koo mana isaanii keessatti nagaan, jaalalliif tokkummaan dhibeetiif kadhannaa keessanitti ni yaadadha. Ulfaadhaa, nagaatti, galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qodduu keetiif guddaa galatoomiseen jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattanillee waan irraa barattan waan isinitti dhagahame komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf sunis waliin kanan ture ani gammachiisa shoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.